Korto kosan fakkeenya obseetre galgala kamaat galgaluma xiqqishoo qaba. Xiqqishoo urtaayo Kuna fuuta kombeeta mangisti yoo hojii dhaqee dhufe deemtan seenee namichaan dha'uu deemta jedhanii ati akkam taate waa takka naani maal taate hoo bakkuma feete san qurxaa kana jalaan bitee xayyaara dar sadii hora haadita ka saayibni kan kee eenyoomo Aleksi taayee takka xayyaara qorin qurxaa qurxaa xayyaara gadaa baasuun korre Alex maal haasoo jirta ati baasarra xiyyaara laa ilaaha taraa sadii hore qurxaan kun inni gadaa baasuun maal teemcha odaa hore garu odaa korega odaan ifa osoo dhumin dura korega tamu jangu mal saati gizi onda waye khoru kana ma sa to khoru khore jira mal afana kana shi mu jangu no bala gida walla dirti o mo khorara wo me ol fiditi do tana mardiyata ka fidetin galgala guutu ta khofla bule video to kolale khore jira nanja oda ba mal khore jid khore jarramte khorsistensi inje obeleskhiya inni woma qorami wanna khorti mal waye dirti o mo khorara suuqa abo ana buca kana dem wol ma fanu hafid murtibut bolu badalat agay buca miti amma Alex irraga bunamo ay wallahi miskina miskine kodo mardiyata bilal argetin bar bilal bareda ibirrini qabna telebirrini qabne nanin achuman kute bilal bar sirakatir hotel rafti yani makina takam game jiraje galgala wala garre hogu khana mewo ibala ma fidi jen saibne kenya to hogu khana inqabu je kash qabade takka de men be khono amal lama fin de maji ya ibrin de bagze heddu ni jannaan ha ibris ni qabna telebirris ni qabna nigdi banki ni qabna awash ni qabna nan wa sadaka khalato kana ina garre rabbisna khanu jebre dabre yo silaka se kabata digari wala anu guya me ka sadaka tu fade ya sadaka khalatu bar amma sadaka khalatu nan man tanabar hundi sida ibri ni qabdi telebirri ni qabdi nigdi banki ni qabdi akana modernize taw kabar ya guya me ka wala ni sadaka dagiya dabaw kashi ni jira zamano gafita kasi gafadu afan balageti mitiga afan balageti miti afan islama zamano bareda da kashti da quraish da yachun bilal fokota da yachura akazechu miti zamano mo ko yitsu anu mo ko fe woni da bagaru rakko malti jira bet amurti ayi nama ta kisho psychology ka bugrati yo nama ta ko farsi te khanit daga therapist barbaachisa nama kasisan amma ga bilal woni da male amma bilal jolle smarti da male jolle gamojiti male sala khabrani yar ati bokhete ko ramal fete ko zamano mali gore bokhete ko mal gore jana mas bokhete ko kam gore jan zamano raw mal fete awat koy amma me ifa ifat wal gafana ana bokhara mal bokhete ko guddate ruma gese manam badesati khalina manam jette ega magalan guddo warra bokheda badesa sanif ma bokhete ko badesata kabe kanina bokhe guddo no taw gitte tin bokhete ko woni da sanif mal hay bokhete ko dara guddo re magadat ko male irra baredi sira guddo ras ifa qabdi bokhen karama kinati mo biya kho nanno dal ana min nanno Opere sa kaya gafta ko achi dalaga beta haye tuji alle nim be khana gafta ko lagarre tuji ngafa achi dalagu sani mucanu de wallet amuye ningalan mali muca ningalan padoni mali galta bogarra uno gana marra makina firasha gute fida warre gitara de rafansa makina firasha gurgurtu device bonji kana makina firasha farrafa chit namni bishan len dugu bomba highland male lafas firasha male gana marra makina firasha ti dufam biju manan kana firasha ni dufa walu tanan taw jom kadrikit te ko tesifnes bodagal so ati bokhete ko yo mal nyatu jirta firasha to la gurgurum firash bidena halkan namni wala ka sa saddeeti akabi bidena nyata balesqi saiba khiya bideni gari lala meli siya umurti anu nyatu yo magabat enyun
Bilal. Zaman Kana Layyashi. haadha wanni dhaa ta'ee heerumte wallahi rabbiin hin garsiisin hin garruure. Ni gabbata yaa muujuma kana gabbata wallahi namni meeqaatu akka tuffadhee gabbate. Dhiyoo tana garuu heeroo sanuu gabbatee jira gizeen argu namni hin gabbanne jiru ni gabbata Bilaal Biyyaalaa jira. Yeroon biyyaalaa jira. Awadi saahiba kiyya hin gabbatiniti. Hin gabbatinidis. Garuu numa nyaaddu gabbatuu baattus. Bilaal kun soomani hin geenye maal qotta baati dirree daadha. Haala waadhaan. Maal hin geenyeetiin? Soomani wanni dhaan maggaarajaa faayida qalama dibaabeetti soomana. Soomanii dhufe dirraa deemee magaalaa fi qalamati. Dheeraadhaami. Zammaana sitti hin galeera. Diradootti hin galee. Dalagaan Dirreedhaan biyya achi. jaalalaati. Mana kanas na kireeffadheetiin asii galee. Makoonni qamaata. Marandatti hin qamaata ogguu dhufte ganaa na bira qamaata. Ijoolleen teenyetu qoyyoo uummanni dalee naa kottu naa jettan dhumma qamaata malee. Meeshaan anjii eebar hunoo gaafii sirrii amma gaafatteera. Biyya kana abbar qamaadha zammaan. Eessa qamaana? Si wajjin qamoo uffadha. Zammee kiyya natti tolta. Bro nama hojii qamaana siin jiru hunda buloo godhe. Naasii Hunda biloo godhe amma. hunda buloo godhe kaafillee amma. Amma biloo godhetti gizeen qabu. Asirratti nama hojii qamaana zammee minaamin siin jee buloo godhin. Bar isaa dalagaa hin qabne bar. Qamaatii isaa malee. Yoo tunnaaf dalagaa taate hoo. An amma zammaan ogguu jaa maaltu mataa keessa na dhufa? Luuluu isaatii mataa keessa na dhufa. Mataa kan keessa mataa xiqqishaa kana keessa dawaanii dhufanii. Mataa keessa na dhufa. Ji'uma keetii na Mataa keessa dhufa. waan na dhufa. Aish qabbatti. Zammee kootu hojii qamaana nama siin jiru kana hunda buloo godhe bro. Bar zammee na tolta. Mirqaana keessa jaa wajji qamaana malee wajji dalayna. Zammee arrasii dannasuun si argee yoom dandaste takka ijoollee daansii meeqa asirraa nurraa galchite si dannasuun si argee isaa dhuftee dannasuu jirta moo wanni sun AI'n dalagamte. AI dalaganii jira anumarraa. AI'n dalagdeen jeenan koomantii irratti. Na fakkaata anu waan abu anu na shakkisiisa. Lakkuudha qabdaa obboleessa jee sanuu hoggaan laalu loqooqoo tokko jii. Anaa miti gaamurti. Kun immoo asii miti annin beekaame obboleessa kee. An daasii takkaa naas daasii taphatu gorteet. Ijaaba kheyri wa kheyraat hin dhageenye toona kana. Kaarra taphatuun bilaal ta'ee xiqqisho furdatti bilaal ta'ee furdatti. Bilaal isaa furdaa yeroo san gaafa turu. Awoo murtii guuto. Oo. Ni fuudhee naan jaan gaa murtii guuto dhugaadha. Dhugaadha. Nurraa usaan jeemboo murtii guutoon fuudhuutti xixiqqaadha. Baabaan ta'a. Waan jettuuni Bilaal. Bilaal Baadha. fooloo si godhu. Ta dur fuudhee oo biraa mukatti fuudhee jeen hoggaa akkasii si gaafatan. Baabaan liqiiba. Baadha. Ree murtii guutoo salafuma jiraatanii ree akkanumatti hin fuutanii yoo. Jaartii qabna fuunee naaf zammeen jee ta biraa ittiin sii dabalaa dhiyoo tana murtii guutuu ati fuudhee dura qabamee hin dhageenye. Qabamee hin dhageenye saayiba kee. Murtii guutoo fuudhannaan murtii guutoon fuudhu jaanii namni wallolu jira karaa ganda garaadaa kanatti. Bira dhoomatan eegaan dhufe. Maaliif wallolan dubata kan intala isaan akka nu deemu xaare moo maaliif fa'a? Maali murtii guutoon fuudhuu jaa kan haa murtii guutoo fuudhee jiraa jaa. An amma sumaan gaafadha jeetti firraa. Kun taalaa wanni kun kan fuudhan qo'e. Baadha. Jaartiin baana dide jaartii. Baadha. Taraa meeqa fuudha? Hayi. Hai. Fuudhee. Ni qaba. Mee nyaata illee itti fufaatuma deemu. Nyaadhuun jeen alawaan ni qabbanooti yookaan qabbanooti hin bareeddu. Halawaan moo? Halawaa. Halawaa. Halawaa oowwa kanatti nyaatanii. Diredhaan oowwa boo wallaahi oowwa. Diimate garuu mucaan kun. Ambar yaa rabbi nama hunda dirree daaggalchi. Yaa Allah. Akkana si haayoo godhayyoo. Rabbi rahmata haa godhu. Obboleettii yaadataniif ni seettinu. Rabbi rahmata. Nasiyaa obboleettiin keenya waa'ee nasiyaa gisee dubbannu namni hedduun maal isaanii beekanii nama 900 ani hamtuu dubbachuu hin deemu toltumaan dubbachuu deema. Nasiyaan obboleettiin keenya suni kaajjefamte poolisa magaalaa Dirreedhawaatiin miti. Wanni beekuu qaban namni hedduun dhugaa ishii dubbachuun dhiibbaa Dirreedhawaa irratti godhuu. Bilaal saddeet tokkotti. Haasawu. Dhaabbatu moo? Haa. Dhugaan intala sanii garuu akkamiin beektaa humna liyyuu haayiliitu alaa dhufee ajjeese. Hedduu isin jaalannaa warri bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa hedduu isin kabajnaa. Indan maqaan keessan bara isaanii keessa akkana ta'e akka jaamuun feenu yakkamaa san seera dhiyeessaa waan jiru dubbachuu barbaadete. Haqa ishee rabbi haa baasu.
Haqa ishee rabbi haa baasu yakkamaan seeratti yaadatu. Bakka fedhe yoo ta'e yakkamaan mootummaa kana maqaa balleessu laatee mukamuu seeratti akka dhiyaatu. Anaaf si beektaa faarsee bulaa humaan harka akkirmaan abbaa itti amannee faarsudha. Niiraadha sila. Namni niiraa fudhata gaa'e. Eessa biiroo niiraarraa fudhatan? Itti dhayitee ga'an isin faarsu jiratee irraa fudhatta. Idaa itti himteetu sana hin harkan isaan yoo rabbiyye. Numa argan ga'ugaa argan isaan sii dawwalanii kootu siin jaan. Annama ijoolluma kaardii na ergetu takka na dawwala kam gisee humta. Kaardii kam? Nama kaardii na ergina yoo bama silkii natti hin buutu. Anillee wasaappii malee. Silkii natti hin buutu. Ati ammaan tana faatee takka maa waliin galchine? Bilaa aleek. Maal goota? Wajji haasoo hin agaa. Inoo bilaal reefu maal jechuu jira? Fidi gaati zammaanoo maal isa gubboo maal isa? Fidii. Hay maal ijoolleen akka dheebuu rabbitti ban. Ol fidi gaa mana kee jirraan taphadhaa haasaas nuun ji. Hay maal ijoolleen dhabsuu fitte. Teessummaadhaa bara afaan guggugaa nuun teessisin kaa saayiba kiyya fidi qawaan fidde. Maali uummanni dhabsuu fitte akkana. Ati salafa dhufee zammaanoo. Martoo kan ta'e. Amata anu kan inni amata meeqa akka kophaa taa'u jiru na obseetiin taa'u jiru. Simataa nu feetaa? Simataa miti lakki. Fidi kaasuu waan fiddenitti. Nuti boo wanni bar waamee qosoo jiru mana nama guddaa tennee si bira dhufnee miti. Maata kalaali walla qimee ta viidiyoo bantu sanuu. Ni fadhani ni feetaa namni idagisu moo. Naa anaafi miti an bilaalee fi an anaafi miti an. Hay murtii Saayiba kiyya si duran fatalu. Si duran fatalu. Umri lakkisi deemu. Anniin qabaa fi. Osoo murtii jiru waa takka achiin si quqqam. Lakki billoo kiyya naasiin jee. Tunis maal ati maal feete seete citaa fi fungirtu. Anti qishaadha murti. Yoo ta'e irra guddoo laalee fidiif mee furdoo ta'e inni hin danda'e. Shaadaa qabatee jira gaa shaadaa qabatee yoo achi naa firame fa. Yoo achitti hafes akka rabbi godheeti fedhus akka fedhe itti fidi. Dhaammattee jaalatta gaadhala furdoo bilaan. Saayiba kiyya uuma fidde fidi gaamma. Naquba qabaadhaa achi nafuu hin danda'a. Yakha wanni jirru kun akhiraa miti beeytee duniyaadha halkanis leelii walakkaa jirraa mi fidiif gamuchaa kana. Saayiba kiyya yoo fidde. Yoo fidde. Haadha faatee fiduufi? Fidiif uma fide haati faatee amma haati faatee ogaa dhiiraa argee agartanii maraatti dhisiin fidiin ishiidha. Akkami haati faatee akhi. Idaan beekoo. Ta bishaan keessaa baate takkaa jira roobiin taqaabni ishii wal qixxaame. Yaa saayiba kiyya hin beeku. Aboon irratti nama dharrabsin argan ta'u. Haya siitu makaya amiga nama na wajji walola. Mucaa kana jala gizee hunda rabshumaa deemu. Murtii guutuu rabshaa irratti. Yaa islaamatti qoollolle. Wallahi wabillahi manni kun guutuun ni beeka. Mucaa kun rabshumaa deemu. Anama yaa amma takka arra keessummaa mana kan kee dhufne takkaa dhufne amma dura obboleessa kee. Dhugaa yeroo jalqabaatiif dhuftu. Ifiifillee miti mucaan kun akkana sibira taa'aa bula alawaa nyaataa. Ifiifillee miti wallahi. Dhalan fida. Eegaa wallahi ifiifillee miti. Khurupisa. Sambo daratu talta takarachat. Ija beeyte sheeninis malala dhugaa karaa akka dabarsu talal astaghfirullah lazim jeetu malala anis akkasumatti ilaalaa fi malee. Tarta karakkoon qabu. Tarta karee anis lama laaluu wakkattiin taa'aa hunoo booda. Aya. Hawa zammaanoon ifiifuu qabu dhiisee. No ni sodaate zamaan ol galche hin dubbistu ati nu dubbistu. Bara murtii guutuu karaatu badiyyee boonni dha. Simfadha faa ijaan amma yoo fadhe. Hinjoon wallahi hinjoon simfadha. Murtii guutuu itti qigibda booti. Meekir itti akkanatti a'uuzu billah mee assalaamu alaikum. Jecha kana dura takkaan dhagee kan kir kayyoo kan. Amma ni gaafadha qooyi ni gaafadha takka fideetu hin jiru. Maayaa amma qaa kana dumaashiti. Dumaashitam jaartii na jala fadhu deemta ammas. No boleessa kiyya amma. Mucaan kun ni baala keedha gisee mana namaa dhufes. Hai boleessa kiyya akka kadiin martuu jee mana namaa dhaqee ija akkanatti hin babaasuwan. Maaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murtii guutuu fi bilaal keessaa kan fedhe. Viidiyoo bani jeerree dura. Nin beeka. Dura dhaabbu nutuu ni feena dura dhaabbuun ilaallaa. Dura laalleet kan fedhe. Bilaal. Ayawi. Ni maratta. Ni maratta. Oh. Andi raarbo. Umaan qabu guyyaa sadii fi afur gisee siree rafa rakkanuma. Dhiiraaran. Maaya bareedduu viidiyoo. Oh ejee. An dhiira naan jaa hin amanu argu malee.
Maya. Zammaanoo mana qalamaa jirta tasaa saahiba kiyya. Mana qalamaan jiru mana blackboardiitiin jira. Wallahi mana qalamaa jira fakkaata haruusa. Hin jiru qalamaan jiru. Maya video bani me kastire. Leila. Murtii guutuu fudhu. Mucaan murtii guutuu jaanii kun namuma osoo taa'u jiru bishaan itti dhaqan. Mali? Amma maliin godhe mina keessummaan si madde? Nagarree takka dhalaa bareedduu nagarree. Hai. Awwa taayiga. Hayya. Mucaan tun silaa feemasa taate das na jaa wallahi. Namni bareedaan feemasa ta'u by the way. Zammaanoo na famous. Namni bareedaan feemasa ta'u deemuu si atuun taane gara. Yeroo hedduu namni bareedaan feemasa hin ta'u. Namni bareedaan feemasa ta'u. Dura bazamee. Dhugaadha wallahi silaanutuu feemasa taanee bar. Amma anaa feemasa jechuun kiyya. Aboo hami silaanutuu feemasa taane kan jiru. Silaanaa feemasa taanee. Dhugaa famous fadhaa bar. Heerumuu feeta moo feemasuu feeta? Heerumnaan feemasummaa miti. Murtii guutuun heerumtu ati yoo feemasuu feete. Murtii guutuun heerumtu. Maaya. Silaa namni heeruman kana hunoo mucaa kana silaa namni heeruman. Kuta walaafuu nu dhuga. Boosni jiraami. Murtii guutuun heerumtu. Salaam alaikum. Badoo. Salam badoo. Waalaikum salaam baddo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Murtabuutoo michoo agarraa numa jijjiirame kam? Hai, kan hin diimane waan gurraatii takka duru Wal fuunuu yattee bar dhaga'u. jira reefu amma diimate. Mucaa reefu gurraachaan harku jira michoon ol seennaan numa jijjiirame. Meekaappii mucaa kana Michoo waan mucaa kana wallahi. jechuun wal fuunuu duruu yattee barishiin. Eenyu si hojjumo? Isii jee anaa miti. Yaa miyyoo tiyya maal yaa qaxara cabuu feeta yaa obboloo tiyya maaluma rabbisu godhe. Qaxara jaban yoo mutu. Maya. Maya. Mee isiin haa haa jettu ammaan dhufe. Isarraa dhageenya Maya dubbadhu waan reefu jettu. Akkam? Warreen- Yooni bar bilaaltu murtii guutuu heerumtee ni famous ta'a jee miree wal fuunuu hin jeha. Noola. Akkas godhe. Kii mitiree duuba wayi. Okun mucaan Ijee dabbu mastaa duuba mucaan goggoo walida. Feemasummaa rafeete reefu gosa. Ana moo feemasummaa feeteeti Maya. Laa waannaan namummaadhaa miree. Lakki waannaan qarshiidha. Qarshii jaalalti qarshiin hin madaalamtu bar. Akkam dhalaan amma nama qarshii hin qabne muuza moo gishtaan teessanii jettiini? Ani namaniin. Kunni ni dhumaa bar. Kum Maalleen ni dhuma jaalalatu. jaartiin isni dhumtii barma jaalaltis Akkamiin agarsiifte saama? Mee akkamiin agarsiifte tunni dhumti teettee mee akkamiin agarsiifte? kun jettee. Kunni dhumaa bar zammeeniin sobee badoo. Amma kan hafee bara kan lakkaa'uun walumaa erguu malee akkana jee kunni dhuma jee. Ni hafe yaa Laa ni dhuma hundinuu. Amma ati badhaasa ofii murtii guutuu kanarraa silaa kamaa lam fetta. Haquma rabbii himta gini. Haqa rabbii himtaa. Badhaasa ofii iddoo kanarraa. Badhaasa banadhu ayyee. Keessaa laallattu. Asiif. Ati immoo wallahi dhagaye gude heeruma feetaami. Haa. Yaa bilaa. Waan dara heerumuu qabda. Ayyee maal jootee? Guutuu heerumuu qabda. Murtii guutuu. Heeruma barbaaddaami. Murtii guutuu heerumnaan murtii guutuu ta'e Badoo naaffaan banadhu gaafidoo. heerummata murtii guutuu Koi heerummaa badhaasa eegu jira. dandeessu. Ta'obsa qabdu. Allaanni. Abdilaan si irraanfadhe kam dhiifamu? Lakkii saahiba kiyya. Lakkii isa duraan irraa fatarsiisi. Taraf meeqa sirra faxaru jira gowwa. Yaa saahiba kiyya isa kanarraa fatarsiisi dura. Karaa sanarraa fatarsiisi dura. Nama qallaa fadha. Badoo bansiisa. Nama qallaa waan fuudhu isaanii. Namni kun amma yoo fuudheen duuba bilisa kiyya reeffa hin awwaallu. Hammee moo warra Mucaan kun qaqqabaa kabar mucaa ijoollee akkas jennaan jenna malee. Murtii guutuu. irraanfadhe mucuma kanaa on. Saahiba kiyyaan zammaan odii si anti jetan rakkatiniiti isuma kanaan irraa wanta jiyyaa. Kun osoo bahara kana guutuu dhala jijjiirani. Nama daakee kun mucaan baala akkuma argattu isa qabdan xiyyala. Tanaafiin jaamii. Eeqa murtii guutuu baraan argee sumaami dhaabbachuu jira. Na'am hunnoo fuudhii sana miyyoo. Rabbi si haa dandeessisu. Miidiyaa garagalchee hoo. Rabbi si haa dandeessisu. Duuba temma maal fete maa naagaluu dite.
Eti mere Maya waan feetu agirse Asadu. eti maal? Maya sigodu. Maya sigodu. Follow sigodu chuki. Gabaa wal godha abbaa kiyya abbaa balagee qabu qaba. Gabbaa isin jechuudha. Balagee anjumaa qabu nan. Astaghfirullah alazim. Aboro Ayuman sisna murti guutuu afaan baadagee nama Obboleessi jaal. follow sigodu jeeri bar. ati wo mo godhu kana maali ko. Afaan baadagee beeku. Maal deemsa Zamaano amman deebi'ee bar. Baran dootillee viidiyoo. Murti guutuu afaan baadagee beeku. Miti wallahi haa follow sigodu jeeri bar no sigodee mi amma. Maa goota godhu. Inni taati maaluma godhamu hayy. Bar maal Yoo mo godhu kun saabatan. Waa godho gurbaan kun yaa akhi. Haa godhu maali isin rabshaan isin dhaabdan isa haa godhu maali. Ay barbaanaddu haa. Aya video obboleessa godha. Baddo Ooyee. viidiyoo banaddu. Dukkana keessa jira Zamaano nan birbirree isatti kuman taati wayi. Tokko dhiisaa Maali? kamchara baddoo duraan beeytanii maa viidiyoo biraa Beekaa beeytee dura. Miciyyoon haa filattu gaa keessa. Haa filattu. Akka itti Michoo filattee bara. hin beeyin. Baddoo filattee. akkamitti footoo akkamittiif duuba godhan murtii. Gattu qaniituma akkana gisee fuula kan kee kana gattu ite. Wanti si effekti si dhufe. Murti guutuu ta'us haa. Viidiyoo meeqaa qabsiifatee banatu. Footoodhaan hin amanin dhiirammaa footoo hin amanin. Ati maal akka waa lufetamiyyo? Anaa fi murtii guutuu wal fakkaanna siif Footoo ta'a. kaameeraa nama dhiqoo eegale. Kaameeraa nama dhiqoo jira footoo laa hin amanu. Footoo Ati nama mucaa kana beektu? Bakka aan laal murtii guutuu isaa faranjiiti. Laali kunoo gaabbina murtii. Isaan irra diimaa jechuudha. kana ta'ee diimatti. Kana ta'ee diimatti. Ammas inni kun diimatti yaaddee namni diimaan immoo. No ammas katuun irra qabutti. Nama qaqallaa nu bira jiru yaadadha. Uleen deemu ulee akkana qabatee nama firraa sodaachisu ulee qabatee ulee lafa kaayee kaa'umni ulee galte. Hinkaa'u wanta gurraattiif qabu. Jaarsaa amma 50. Awwa Zamaano waan Bilaaliif Waa'ee tuncaa guddaa sotan nama qaqallaa yaadadha if moggatti. Dhugaar sinillee. Edaa nama asirraa buuje. Hin bahin taa'e Bilaal hin bahin. Hin bahin. Bilaal? Asiin jee hin bahin. Saahiba kiyya mirgana sarbitanii. laa Yoo siif hin bahin na wallahi taa'e wallahi taa'e. biicuu akka ta'e siif na taa'e. Awwa fidiif yaa wata kalaanii. Takka isaa qalloon isa girti duba. Injirtu Agartee galamsoo fi bookee walitti aantan jettee warra maganta keessanitti fiddee dhiiste mucaa. Haya meeqoo qalloon laalaan. Duraanuu si. Manillee ijoollee baddeessaati baroonni. Bilaal? Hai nu jidduu jirti. Naafi zamaanoo jidduu jirti. Jirta? Jira wallahi saahiba kiyya jajjaba. Natti asiin dhibinta naamu jaajjaarsa namaati. Anjaartii Wallahi qabu. ani hedduu takkaasi fedha bara sumaan laalaa bar ture duraan yaa mucaan kiyya wallahi. Wallahi. Isa laalaa guddatti. Isa laalaa guddatti. Zamaanoo gaafa ati diraamaa dhalii dubarra Biyya jiru kana silkii xiqqoo keessa badoo fi afni osoo laalluu qaxaraa bullaan. yaa zamaanoo gaafa ati ijoollee baran soofarran taa'ee silaalu ture. Diraamaa murtii Hedduu ni beeka guutuu. ni beeka. Hedduu. Ati qishaa Amma turte. agarreela. Zammaan maal isa? Ijoollee. Hai murtii guutuun diraamaa Zamaanooti ilaalaa guddadhee yaasa. Soofarra taa'ee akka gammadaa walaanaa. Inni ijoollee. Akka gammadaa walaanaatti maal? Maal guddata furti guuta? Ayyee bilaaliif bansiisaa gaafuma. Iisi boo zammaano? Ani eeyyee baay'ee akkanumatti hin gudduma kanaa uumame. Ijoollee fitii siin jeer saahiba kiyya. Maaliif beekte osoo addan baafatti Oo tee fuula mobilaal. laattee wanta kitaaba tokko gubbaa laattee murteessin. Bani jee nama viidiyoo kana duramaa ittiin himin. Taatushaa. Taatushaa. Maqaan Viidiyoo naa. banadhu. Qalloodha obboleessa keenya kanaaf. Niw kooti. Daayit kooti maal? Furtuura lakki. Furdoodha. Gabbuu maal godhe? Furdoosa. Bakka khayritti khayritti. Khayritti nageetti walitti deebinee. Maal godhe? As gubbarra. Furdoosa. Furdoosa sii miti qoy qalloo shaa barbaade. Qalloo shaa barbaanne. Mucaa haga jirtu agartu ishee. Ammas babbareetti zammaan. Haqa isinitti himte biyyoottu ni maal gooti? Nama haqa isinii jaalatan diwaanuu. Zammaan babbareedduu gaa. Namni akkana. Lammee durattuu isin beeyna nama dhugaa isinii mun jaalattan isinii. Hin fadhan dhugaa. Khayritti. Murtii guutuu hongis fedhe taphakaa ta'a gis fedhe hombiratti maal isa biyyaati? No miyyoo haqa isinii. Beedii isimee badaa sodii isimee akkuma fadhe teenuma haa jiraatu beedii isin kun haaluma nuu jira. Baddo fooloo si godheetiin jira bibi. Ayyee billoo kiyya amman si deebisu obbolo. Ana yoo annan godhin. Ati si deebisee moo Waa'ee godhuu inni fadhaa mucaan kun. kabajamoo? Mucaa hun godhamu irratti kan beekan. Asu viidiyoo banime. Akka Oromootti mucuma kana nama meedhiisaa yoo. As Kos nam. Hawaa godhu gaa.
Eeha waan Waa godhe. godhe. Anaa isinii godha isin. Osoo biyya faranjii jiraatin gaa'u isin hundi bisu bara. Asu. Biyya faranjii qoy. Yeroo qabu gabbasa. Asu. Badoo. Oo Badoo. gurgurti. Bansi si Asu. gaa'u. Viidiyoo banjin. Oggulama qofa yaami gabbus ree zammee. Buusi gaa zammaan maal isa? Malee ku jirta zammee nama kumaa fi 500 jala jira No, bakka kana keessa. minal baata yoo qalloo taate jettinatti ni jimbooti wanti gurraatti maal isa? Minal baata yoo qalloo taate yoo. Ulee laf kaayi namni ulee tara sodaatu jira. Asu. Wayii, Gojjeen turre koo Akkam nagaami? irraa nafte. fayyada. Qalloo dhama furdoodhaati. Akkam? Rabbi jaalatame asfayyuu maami. Qaamni kee qallooma furdaadhaa bute. Hin dhaqqabaddu. Qalloo hin dhaqqabaddu. Haasa'u dibata. Dafaa deebisa. Waan zamaan Maqaa laalii fidi kaati maqaa laalii intala fuudhi. Maqaan sabaa baay'inaan qaqallaa dhaga. Mucaa qacalee kana gaa waan babbareedduutti ilaalle. Waan mucaa qacalee kana ilaalle. Aboo qacalee jaara kunis qancaraan. Qacalee Qancaraan. Matataaji. Amma sii finna kunoo maqaa kan kee. Matataa. Raanii maqaa ijoollee ammaa jedhamutti. Raani. Taaptaap godha gachi warri nuraalu jirtan dilama 400 taaptaap Abilaashin godha. nasaan ulaalu jirtanii irra taaptaap godha. Ilillii Lafa nama darba. dha. Freestyle. My boss. Yes. Rani. My boss. Rani. Sadii lakkaaf taaka. Maal lakkoon? Dalagaa sirrii adumeeti. Dalagaa sirraa dhufee. Dalagaan qabdu. Faatuma fa'aa ol naqe.